Jawar kubba bute lamma harkan gay lamma butte gara biyyi dai abiru bute kubba golite na dai akka kanaan ifaajeen ummata lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahe kun waan ummanni beeku waan achi asii hin qabne ummanni kuni jawaarin kaleetiif jawaarin hadhaatiif jawaarin boruu garagara gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawar umri ke kakaleetiin humna ke kakaleetiin sammuu tee takaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee golbararraan geette osoo gooliin galchiin kennitee luggate deebite. Kun jawaari kaleeti gaafsan kan jettuun ka ummanni taa'e jettuun taa'a. Deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun ban kun gaafsa waan si amanu waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojiitee duuka deemeetti kun dubbii kalee irraa haaso'e akkas yeroo ta'u ifaajeen ummataa sun dhiini qabsaa'ota akkasitti lafatti badee sun har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru namni qabsoota hin balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaati jara kana masaitanii walitti fiddanii gaafa girma waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo ummanni oromoo harka 90 ol fite oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee oorruu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa tana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomuliyaa amma ummanni oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba namni ummata oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabballe miseensa wanti dhiiga ummanni oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayiin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftanii ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf dhufdaanutti gadi deemtan hojii akka kanaa kana obboleencoon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleencoo jennaan dhagaamu keessa socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gaddee beeti waan lama nu harkaa taate kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata oromootii miti ummanni oromoo tokkummaa qaba ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a eegalu sana godhe eegalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa wal jedhamu hin jiru ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan ummanni achi hin jiru haalli isaa ulfaataadha maaliif nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna yookiin tokko ol buusu tokko gabbaasuu miti bilisummaa ofiiti walabummaa ofiiti birmadummaa ofiiti ummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha walabummaa birmadummaadha kana gaafa inni gaheewa ooftanii balbala angoo geettan takka to'asu taaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu kun ummata oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate maqaa oromootiin maqaa oromiyaatiin maqaa bilisummaatiin maqaa walabummaatiin sinduu waan miti ummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuufi malee akka nama ol ba'aangootti ol haaboof gabboo ofii miti hojiin ta'e gaafin ummata oromoo takkattiin isii hin deebine bakka san irraa hin socho'u dhengatti dhufee balbalarra gahe oromiyaa walabamtee argame hin argamne oromiyaa yoo feete ummanni yoo filatte gara oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa
sun jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun ummanni murteeffata achuu hin geenne afaan ummata Oromoo deebi'e hin deebine Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine maaltu wayyoo maaltu siqe maali faayidaan nu argan sababa keessanii kun hundi kisaa sababa keessanii ummanni du'u hin ool hidhamuun hin ool arrasitti jira qabsoo hundeen dheertuu keessi si fagoo haa taatu malatti hayni irratti qomti garuu haga ummanni Oromoo orga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kunteen deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture bilisummaan isaa takka teessi harka isaa hin geenne kanaadha ima deemaa jirra jechuudha kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu ka danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira dhaabota irra jira waliin hin dhaabbattan kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii seessan san tun achumarratti wayitti ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba kafaa'ooti akka namatti ati hooggana dhaaba kafaa'oo keessaa hooggana ammaaf jabaa akkanuma akkanaa miti hooggana kafaa'oo teemi akkanayyuu Jawaar ya ummata kiyya saba jaalatamaa saba kabajamaa saba amanamaa baga rabbiin umrii nu dheeressee wallu agarsiise hundumtu ashama isinin jecha ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jawaar Muhammad baga rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teessi dheeressee ar'a bakka na argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaadu bakka na argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gattee siin jecha gara gaafiitti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafiin tiyyata takkatti ummataaf siramsa qaba isin warra achirratti fillee Jawaariif illee artistoonni ija ummataatti ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaa namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu hojiin teenna tana kitaaba bituu fi barsiisuun hojii teenna miti isin hojii ummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabnaa isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teetan takka gaafiin tiyyata. Biyyattiin hayyoonni siyaasaa biyyattii hoggansi siyaasaa biyyattii kasaboota garaagaraa waliin dhufee waliin mari'atee gara jeequmsaatti akka hin deemne gara dimokiraasii akka ceetu godhuu qabnaa hoggaa jennu usaa naa isin ceesisaa jedhu. Lakkii jennee hoggaa qabnu warra biyya diiguu deemu finxaaleeyyii jedhanii warra Amaaraaf jala hiriirsee nuu fi warra Tigree dhukka irraa kaase. Biyyattii balaa keessa buuse. Amma hoo buusa jijjiirateet deemuu barbaade. Warra Amaaraatiin eegol dhabe Eertiraa eegol dhabe booda amma Oromoo keessa seenee yoo danda'e Tigree hanga takka fi qabatee Amaaraa fi Eertiraatti bobba'uu barbaada. Dhiiroo lollee agarree beeyna lolli maal akka ta'e uummanni keenya ni beeka dhugaa nuti lolan barbaadnu nu lolan barbaadnu kalee isaas gaafa Minilik irraa kaase hanga zamana Mallasitti uummanni keenya kan fincilee qabsoo godhe rakkateeti malee abbaa rabshaa naabayiidhaan uummanni keenya takka lola seenee hin beeku amma waan akkasii deemuu deema kun immoo maal godha kufaatii biyyattii har'a gaafa nu biyya deemnu gaafa guyyaa aangoo qabate doolaarri tokko qarshii 27 ture. Har'a baankiidhaan 127 moo 25 black market gara 145ti. Namni biyya keenya guddaa haga xiqqaatti dachaa meeqaan hiyyoomamee jechuudha. Diinagdeen daaraa taatee jirti. Waraanni biyyattii ganda hundatti hidhamee faca'insa irra jira jechuudha. Uummanni biyyattii sadarkaa waan nyaatu dhabee wal nyaachuudhaaf garaa wal nyaatee taa'u irra jira jechuudha. Kanaaf hojiin dura godhamuu qabu
sirna kana harka deebisisu malee hin jiru. Keessattuu amma buusa biraa baafachuu hin danda'u amma booda. None he has done, he has burned all the bridge. Dhufe amma mana. He is home. He is exactly where we need him to be. Amma carraa lama qabu. Takka asirraa'ee nagee buusu. Takka ammoo isaa jecha biyyi hin diigamtu. Isaa jecha biyyi hin baddu. Kararraa maquudha. Kana ka godhuu qaba Oromoo dirqama qabdan. Yeroo hunda wal falmaa turre wal cafaqaa turre isinitti hima. Ifis biyya sanis baraaruu irratti adda durummaadhaan kan dirqama qabu kan humnas qabu yeroo ammaatti sirna ummata kana. Ummanni kun maaliif kana qaba seetan? Akka 2019 seenaa buusa baafachuu hin danda'u warra seette. Harka keessan irra jira. Barbaadan ol baaftan, barbaadan kamana fiddan, barbaadan lafa gadhiiftan. The regime is on your hand. There has no option beyond this. Usnee waan hojjetaa turre jira. Amma immoo wanni dubbachaa jirruuf tokko ummanni keenya akka dammaquuf wayita tuffii isaanii waggaa lamaan dabre kana Oromoon caalu waggaa jee ummata guddaa wayita ummanni kun ummata hoggana isaa dhaggeeffatu. Waliin waqnee san booda garuu ni usa caal bakka bittinnaan Oromoon amma booda wata kan fiddu milishaa itti bobbaafnee akka fedhe dhiina. Diasporaas hootu dachii fulan bu'enneeti karraba dheeratu fidneeti arraba isaatirra shukkaara tokko buufnee caal goosifna jedhan. Daaddaa sun qorka maaliif dhugaa qabna lafee gootota keenya biraa wareegamanii qabna jechuudha. Baay'ee takka keessatti siyaasa biyyattii mataan gadhaabuu dandeenya. Akkasiin. Because we are not as disorganized as people think. One, we are very conscious. Waan yeroo hunda ijoollee beektaniini nama keenya dura mataa irra ijaarra. Mataa irra ijaarra. Ni onnachiifna miilli itti aana. Uummanni keenya caal jee malee argan kanneen. Uummanni keenya hoggaan isin jiru kaasiis ka biyyaatis. Uummanni keenya obsii nagee barbaanna. Oromoo wal ajjeesuu hin qabu. Oromoof sabni biraa wal ajjeesuu hin qabu. Jarri kun maqaa keenyaan biyya kanarra jira. Hamaa koo hamataa koo. Ni gorfanna itti hasaasna. Jennaan uummanni keenya usi. Hasaasnee dadhabnee jirra amma yeroodhaaf idammashinaa. Dinnaan we have the strategy. Ka dhibba nurra hirkate dhiisi. Ka baankiif taankii qabatee nurra deemaa tureewu lafumaan geenye. Kanaaf ammatti wanni barbaannu maali? Haala biyya keessa akka hubattan barbaanna. Kallattii itti deemnu akka hubattan barbaanna. More than anything else I want you to feel responsible. Biyya san balaa kana daranii akkan seenne hambisuu irratti hunda caalaa itti gaafatamummaa akka qabu isin. Kophaa keessan osoo hin ta'in saboota biraatiin walii tumsaa, wal hubachaa itti gaafatamummaa. Minilik irraa hanga Haayile hanga darguutitti maqaa Amaaraatiin biyya san akka isin gara fuulduraan takkaafanne abbaan reetii dabraa ture. Waggaa 27 maqaa Tigreetiin uummata san itti taphataa turan. Amma immoo maqaa Oromootiin kaasan daranii keessa biyya galchaa deemaa jiran jechuudha. Maqaa keenyaan biyya akka hin diigamne, maqaa keenyaan Oromiyaanis Itoophiyaanis akka hin diigamne uummanni keenya balaa sana caalaarra akka hin seenneef hojii hojjechuutti seennee jirra. Isin wajjin mari'annaa. Garii maayikiroofoonii mari'annaa, garii gurratti walitti hasaasnaa jechuudha. Garii bal'atti walitti hasaafnaa, garii immoo isin keessaa hogganoota keessanii fi warra duree keessan ta'an wajjin balbalchifannee waa walii himnaa jiru jiraata. Kan waan jechuu barbaada amma waltajjii isiniif hin bana. Galtooma.